Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi harjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhaga'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Laaboraatooriiwwan lafa jalaa. Magaala Leegositti torbaan tokko taa'een booda gara Abbaayaa bishaanitti deebi'e. Achilleettis haga ji'a lamaa tureen booda maal akka hojjetamu laaboraatoorii hundumaa laaluuf achuma ture. Namoonni saayinsii adda addaa yookaan saayintistootni jabinaan waan adda addaa yoo isaan hojjetan arge. Wantoonni isaan hojjetan wantoota baay'ee babbareedoo nama hawwatan kan akka konkolaataa fa'aa meeshaalee waraanaa adda addaa kan ittiin addunyaa to'atan hojjechuu ture. Achiin booda gara kutaa karooraatti deeme. Yoo achi gahus uffata, shittoowwan, qalamii qeencaa yookaan qalamii qeensaa yookaan halluu qeensatti dibatan waan dubartoonni yookaan shamarran hidhii isaaniitti fi fuula isaaniitti dibatan adda addaa akkasumas oomishaalee adda addaa achitti arge. Wantoonni kunneen duudiin kan karooraan qophaa'aniif dubartoonni uffatoota qullaa isaanii mul'isu kanneen uffatanii dibatoota kanneen dibatanii dhiirotaan karaa yookaan daandii waaqayyoorraa gorsuuf yookaan dogongorsiisuuf ture. Kan biraas meeshaalee elektirooniksii kompiitaraaf moobaayilota adda addaa arge. Ammallee dabalataan namni tokko yoo gooftaa Yesuusitti amanu bakkaaf eenyummaa isaa kan agarsiisu meeshaa akka televiziyoonaa fakkaatu tokko arge. Meeshaa sana keessatti eenyu akka dhugaan keessi isaa jijjiiramee gara mana waaqaa deemee waaqessuuf tajaajiluu fi eenyu akka sobaan fakkeessuun waaqessuu fi tajaajilu addaan baasuun akka danda'amu arge. Achiin duuba laaboraatoorii keessaa bahee gara kutaa dukkanaatii fi itti waa gogsaniitti deeme. Kutaan dukkanaa kun kutaa namni ajaja isaaniitiif tole jedhee hin ajajamne kutaa itti ajjeefamu. Yoo ajjeefamus jalqaba dhiigni isaa keessaa waraabamee dhumeen booda gara kutaa mootoraatti kennama. Sana booda namichi kutaa mootoraa keessatti hojjetu sun foon yookaan qaama namaa dhiigni keessaa xuuxamee dhufe sana daakeen booda gara kutaa gogfamuutti fi kutaa kuusaa daakuutti dabarsa. Kutaa kuufamaa san keessatti walitti qabameen booda namoonni qoricha aadaatiif barbaarsa yoo dhufan ashagamee yookaan paakdi ta'ee kennamaaf. Kutaa kana keessatti wantoota biraa adda addaa dubbachuuf namatti ulfaatu baay'ee arge. Ani keessi halchaa kiyyaa Lucifer argisaaf ta'us haga ammaatti garuu isa arguuf ga'umsa hin arganne. Mootummaa dukkanaa.
Kitaabni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 10 lakkoofsa 10 irratti Diiyaabiloos inni sobaadha. Inni kan nama sobu. Inni Diiyaabiloos hattichi hatiisaaf, qaliisaaf, balleessisaaf malee waan biraatiif hin dhufu. Ani garuu jedhe Yesuus jireenya akka isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe jedhee barsiise. Ani garuu jireenya akka isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe jedhee barsiise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gara magaalaa Leegoos deebi'een booda hojii kiyya cimsee itti fufe. Torbaan 2 booda gara bishaan galaanaatti deebi'e. Sana booda mootittiin dukkanaa yookaan xarafuu Anigist hojii jalqabinaan jettee waan an hojjedhuu qabu safartee natti kennite. Gara magaalaa keessa jiraadhuutti deebi'ee ogeessa yaalaa kan aadaa kan ture obboleessa abbaa kiyyaa akka ajjeesuuf na ajajje. Yoo sababa isaa natti himtee na amansiisuu barbaaddu, ajjeefamuu haadhaaf abbaa kiyyaatiif sababni isa akka ture natti himte. Akkuma isin jettee ajaja naaf kenniteen namicha ajjeesuu deeme. Garuu nama ajjeesuuf ajajni yoo naaf kennamu yeroo jalqabaati waan ta'eef baay'ee sodaadhe. Osoo hin ajjeesin qoricha isaa hundaa harkaa balleessee deebi'e. Garuu yoo deebi'ee gabaasa dhiyeessuuf guddaan alolte. Akkasis naan jette. Anaaf ajajamuu dhabis dhumni isaa du'a ture. Garuu an baay'ee waan si jaalladhuuf ajaja biraa siif kenna. Olluma keessan sana abbaa kee ajjeesuutti obboleessa abbaa kee kan gargaaran jaarsoliin yookaan maanguddoonni lamaan jiru. Isaan ajjeesiti kottu naan jette. Akkuma naan jette san deemee jaarsolii lamaan sana ajjeese. Dhiiga isaaniis waraabee geesseef. Sana booda humni addaa ana keessatti mul'achuu jalqabe. Fakkeenyaaf shamarrittii durii fuudhaaf gaafadhee na didde fuula ishee yeroo tokkoon balleessuu danda'a. Waan kana caaleenis akka fedhetti godhee namoota miidhuu hin danda'a. Turtii Luusifer waliinii. Achiin gara magaalaa Leegoositti deebi'e. Gaafa tokko durba yookaan shamarree Niinaa jedhamtu takkaan wal arge. Isheenis intala baay'ee bareedduu turte. Garuu jireenyi ishee jireenya bishaan galaanaa keessatti hafuurota hamootaa waliin ture. Isheenis tajaajiltuu cimtuu mootittii dukkanaa yookaan xarafuu Anigist kan taatee fi baay'ee nama amala sukkanneessaa qabdu turte. Kiristaanotas akka malee kan jibbituu fi haga dhumaatti isaan balleessuuf kan qophoofte turte. Niinaan jalqaba mootittii dukkanaatiin ergamtee gara kiyya akka dhufte bare. Achiin wal qabannee gara bishaan galaanaatti seenne. Achittis Luusifer waliin walgahii akka qabnu beeke. Walgahii kanarrattis qajeelfamoota asiin gadii kana Luusifer yookaan seexanni nuuf kenne. Waldaa kiristaanaatti namoota hin amanne hin tuqinaa. Warri isin balleessitan warra sirriitti amantii gooftaa isaaniitti qabaniif ordofatan qofaadha nuun jennaan. Nu keessaa tokko harka baasee maaliif warra kaanis dhiisuun barbaachise? Walumaan osoo balleessine hoo jedhee gaafate. Innis isaan hojii keenyaaf nu gargaaran. Namoonni akka bakka san hin seenneef gufuu ta'an jedhee deebise. Nama na dhaggeeffachaa jirtu qalbeeffadhu. Ati jireenya akkamii jiraachaa jirta? Jireenya wal makaa kan Waaqa hin gammachiisne jiraachaa jirta taanaan namoota gara gooftaa silaa dhufuuf jiraniif seexanni gufuu godhee akkasitti fayyadamu beeki. Akkamitti yoo jette ati kiristiyaana teetee yoo cubbuu adda addaa ifaa ifatti sodaa malee hojjettuun dhaggu. Namichi silaa gara Yesuus dhufuuf jiru sun jireenya keeti kana dhaggee isaanuu nurraa womaa jirjirama hin qabanu. Jireenyuma nuti keessa jirru kana jiraatan maquma qofaa kiristiyaana ofiin jedhu malee jedhee gara gooftaa dhufuu dhiisa. Hubadhu immoo gooftaan nama silaa gara kiyya dhufuuf jiru dogongorsiisuurra yookaan gufuu itti ta'uurra abbichi sun dhagaan daakuu itti fe'amee gara qileetti darbatamuu wayya isa jedhee barsiise qaabadha. Kanaafuu yeroo ittiin kennin ammumaa araara gali. Dhiiga Yesuusitiin ofii keetti qulqulleessitii jireenya akkasii keessaa bahi. Waaqa dhugaaf hafuura ta'e kana dhugaaf hafuuraan isa waaqessi. Isaaf sagadi. Isaaf galata dhugaa galchi. Fakkeenyummaa gaariin jireenya kiristiyaanummaa agarsiise. Namoonni Kiristoos Yesuus jireenya keetirraa haa arganuuti. Jireenyi keet kan namatti gufuu ta'u osoo hin ta'in kan namoota gara gooftaatti harkisu akka ta'uuf jabaadhu. Sagalee Waaqayyootiin kadhannaan
jabaadhu guddadhu. Yaadadsa siif qaba kee tabbaani karaaf dhugaani jiruu fi jireenya karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni Nami isaatti dhugeeffate marti jireenya bara kakabatuufi malee akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi du'aafi malee akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi du'aafi Sileef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinnaadha beellamaan baay'eessi sileef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinnaadha beellamaan baay'eessi kootu garasaa kootu. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Ankan isin waliin ture Wandimmaa Gany Ubdeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1:45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.